waan guddaa nama dhibu qulqulleessuun kan Waaqayyooti. Yaada miccii namaa sirreessuunis kan Waaqayyooti. Qalbii jallate sirreessuun kan Waaqayyooti. Nama karaan harkaa badees karaatti deebisuun kan Waaqayyooti. Yohaannisi ani bishaan isiniin cuuphaa akka inni isinitti mul'atuuf jedhe. Akka inni isinitti mul'atuuf yaada garaa keessanii immoo geddarachuu keessan akka mul'istaniif bishaaniin isin cuuphaa. Iddoo kanatti keessumaa Maatiyos keessatti kan namatti tolu ani jedhe kophee miilla isaatii baachuuf iyyuu nama malu miti jedhe. Hin ta'ani inni nama oddee dhufu akka bishaan bichaan cuuba miti jedhe. Bishaan inni ittiin cuubu keessa hafuurri qulqulluunis abiddis jira. Abiddichi maal godha gaa? Xab godhee rakkina namarraa gubu. Waan baay'ee nama dhibu abbaan barreessaa Ibroota Waaqayyoon keenya abidda xab godhuudha. Xab godha jechuun battala libsuu ijaatti barbadeessee balleessa jechuudha. Xab godha jechuun ikkoo battala libsuu ijaatti kan hin argamne kan hin jirre taasisaa jechuudha. Sitti guddaa ta'uu danda'a mara kinni kee. Dhibeen kee sitti guddaa ta'uu danda'a. Waaqayyo dhumnaan garuu xab jedhee barbada. Waan baay'ee nama dhibu Waaqayyo abiddaan deebiin ilaala. Abiddaan aarsaa fudhata. Abiddi milikkita mul'achuu Waaqayyooti. Milikkita aarsaa fudhachuu Waaqayyooti. Abiddi milikkita ittiin Waaqayyollee ijoollee isaa dibee kaasuudha. Maaltu akkati Waaqayyoof hin hojjenne si taasise? Maaltu akkati ikoonomiidhaan bireeksiruun arganne si taasise? Dhugaan sitti hima daangaan hin cabaa ati cabsitee baata. Lallabaa shuupa aras. Maqaan Waaqayyoo bara baraa akka kabajame haa ta'u. Mee Waaqayyoon ililleedhaan galateeffadhaa ililleedhaan. Ganama kana utuun lallabu kadhannaatti utuun hin darbin nama Waaqayyo dhimma isaatti darbuuf tokko jira. Maaliif beektaa guyyaan irraa kanuma keeti. Waaqayyo waa siif murteesseera. Hinuma milkooftee galtaarra. Guyyaan irraa kanuma keeti. Zimmattee teessas guyyaan irraa kanuma keeti. Afurri Waaqayyoo hidhaa sirraa hiikuuf dhufeera. Afurri Waaqayyoo waanjoo sirraa cabsuuf dhufeera. Harka kee lachuudhaa si dubbadhu guyyichi kanuma kooti jedhin. Guyyichi kanuma kiyya jedhaa dubbadhaa. Galateeffadhaa warri amantan. Iddoo tokkoon dubbisaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisaa. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 kaasee dubbii kana Yohaannis cuuphaatu dubbate. Yohaannis cuuphaatu waa'ee Kiristoos dhugaa ba'e. Masiin akka dhufe dhugaa ba'e. Waa'ee isaa gaafa dubbatu inni hundumaa irra caalaa ani gadi jedhe hidhaa kophee isaatiirlee hidhuun naaf hin malu jedhe. Baay'isee ma dhugaa ba'ee fi macarrashaa irratti wanta inni dubbate lakkoofsa 11 kaasee jira. Akkas jedhe Yohaannis itti fufee yaada garaa keessanii geddarachuu keessaniif bishaaniin isin nan cuupha. Inni ana booddee dhufu garuu anarran jabaata. Eeyyuuf dhugaa ba'a? Yesuusiif dhugaa ba'a. Inni jechettu Yesuusin ibsa. Waa'ee Yesuus dhugaa ba'a jechuudha iddoo kanatti laa. Yaada garaa keessanii geddarachuu keessanii bishaaniin isin nan cuupha. Inni ana booddee dhufu garuu anarra hin jabaata. Anis kophee miilla isaatii illee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isiniin cuupha. Yohaannis maaliin cuupha? Bishaan. Inni kunoo hafuura qulqulluuf ibiddaan cuupha. Hafuura qulqulluuf ibiddaan cuupha. Erga jedhee booda lakkoofsa 12 irratti oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulleeffames gombisaa isaattiin sassaaba. Habaqii isaa garuu abidda hin dhaamneen hin gubaa. Ameen. Afarsitu beektu isa ittiin xaafii ungulaalan yeroo asii ol qabanii akkas godhani qilleensa keessatti qilleensi xaafii fuudhee deemuu danda'a. Habaqii hoo arrame dhukkuba rakkina habaqii sirra jirtu fuudheen baay'ee Waaqayyo. Ela addii kattola waama sitti qabate waanuma sitti maxxane
akkati jabaateen dhaabbanneef waan mogolee kilaafas abaqii rakkinaas irraan gubasiin jedha Waaqash. Yeroo xaafii ungulaalanii ilaali oggaa akkana godhanii irra keessatti kan sabasabamu maalidha? Abaqiidhaaf irraan maaranii maal godhu? Rakkina sirra buufate sirraa qabe. Nangata sirraa siin jechaadha Waaqayyo. Ganamni kun ganama dhukkumaa wajjin gargar ba'uuti. Ganama iyyumaa wajjin gargar ba'uuti. Ganama abaarsaa wajjin ganama galgar ba'uuti. Harka keellachuudhaas rakkina kootti nagaadhaa meengalaayidhi. Hiyyumatti nagaadhaa meengalaayidhi. Eewni nagaatti dhaamee galuu barbaadu. Kan si qabe ganama kana ofii isaan gassi lakkisa. Ofii masaan gassi lakkisa. Ofii masaan gassi dhiisa. Ilaa akkas jedhee dubbataa Yohaannis akkas jedhe. Inni hafarsaa of harkaa qabaayidha. Kan ittiin midhaan ungulaalan gundoo. Maqaa garaa garaa qabaachuu danda'a iddoo garaa garaatti isan beeku baay'inaan. Gin hundi keessan akkasii galutti isa ittiin akkas yeroo ungulaalan ilaa akkana godhu. Erga akkas godhanii booda irra kutu. Asii ol dhufti jechuudha. Yeroo immoo akka qilleensi fuudhee baduu barbaadan immoo ol kaasanii zigzaagii dhatti gaa xaafiin lafa buuti. Habaqiinoo qilleensaan sokkiti. Arrameel qilleensi tokkoon dhufa rakkina keessarraa fuudhee ba'a. Waaqayyo qilleensa isaa ganama kana hin argaa hiyyumis irraa sokkaan jedhe. Narraa deema di dubbadume. Hin deemaa hiyyumi mana keerraa. Hin deemaa abaarsi mana keerraa. Isa sitti qabate isa sitti hin dolle sana qilleensa tokkoon ergaa sirraan kaasadha Waaqayyo. Hiyyumi maqaa gooftaa Yesuusin sirraa kaa. Elaga erga jedhee booda oobdii isaa keessatti waan lama qaba. Tokko afarsaa qaba. Seettiin ungulaalan. Lama abidda jira. Isa sanarraa kan hafeef immoo abidda jira. Abiddis jira. Abidda kanaani inkirdaada isaa galabaa isaa gubee barbadeessa. Hin barbadeessa gubee qilleensi amma hojjete sokka. Abiddi immoo dhufee dhibbaa duguugee balleessa. Abiddi sin dhufa dhukkubi namummaa kee keessa jiru dhibbaa si keessaa bade. Mee haxaayi of keessaa ofirraa haxaayi. Hela koota diiza. Ila jedhi. Dhalagi ofirraa. Waan guddaa nama dhibu isa qilleensi fuudhee sokke qilleensi fudhatee ma sokke isa galabaa ta'ee lafa tuulame immoo abidda jiraaf maaltu tuulamee jira lamana kee keessa yeroo galtu maaltu nagaa si dhowwata lafa hojii keeti biiroo keeti abiddi xab godhuun dhufa Waaqayyo abidda xab godhuudha rakkinni kee xab jedhee gubata gara bagala jedhame rakkinni koo xab jedhee gubataayidha hiyyummi mana koorraa xab jedhee gubataayidha. Harka kee lachuu ol kaas. Harka kee tokkoon habaqiin si rakkise qilleensaan fudhatamee sokkeera. Harka keessa lammaffaan immoo inni galabaan mana kee irra tuulame inni jireenya kee irra tuulame maqaa badii sirra tuulame isa sirra tuulan sana abiddaan xab godhee sirraa gubaidha Waaqa. Hin gubata jireenya kee irra. Rakkinni hin gubata sirraa. Hiyyummi hin gubata sirraa. Jedhame rakkina koo gubeen galaayidha. Waan guddaa nama dhibu qulqulleessuun kan Waaqayyooti. Yaada micciiramaa sirreessuunis kan Waaqayyooti. Qalbii jallate sirreessuun kan Waaqayyooti. Nama karaan harkaa badees karaatti deebisuun kan Waaqayyooti. Yohaannis ani bishaaniin isiniin cuuphaa'edha. Akka inni isinitti mul'atuuf jedhe. Akka inni isinitti mul'atuuf yaada garaa keessanii immoo gedderachuu keessan akka mul'istaniif ani maaliin isin cuuphaa'edha. Bishaaniin isin cuuphaa. Iddoo kanatti keessumaa Maatiyos keessatti kan namatti tolu ani jedhe kophee miilla isaatii baachuuf iyyuu nama malu miti jedhe. Baachumaaf. Iddoo ammaatti jechuudha lakkoofsa 11 irra kophee miilla isaatii iyyuu baachuudhaaf nama malu miti jedhanii hin ta'anii inni nama booddee dhufu akka koo bishaan bichaan cuuba miti jedhe bishaan inni ittiin cuubu keessa afurri qulqulluunis abiddis jira abiddi jira abiddichi maal godha gaa xab godhee rakkina namarraa guba maqabadii hoduwamaa jettee mandara xab godhee sirraa guba amma mee abaqii xaafii abiddatti darbattanii beektu abaqii xaafii fa'a. Yookiis galabaa abiddaatti naqxanii beektu ishi cidii xaafiifaa abiddi qabate irraa hafuu dandeessi. Inafti xiqqooma qabannaa seekendii hunduma isaa tuullaa tokko gubee barbadeessa. Rakkinni kee amma baay'atu arra abidda ija tokkoon gubattee baddi. Maaroo waanuma isaan rakkise akka cidiittan gubee barbadeessa. Gubatee bade rakkinni kee. Jedhime inni bara baay'ee na rakkisee dhime. Ganama kana hin gubataa hidhi. Hin gubataa.
abidda ergeera rakkina kee irratti abidda ergeera hiyyuma irratti isa rakkise irratti abidda Waaqayyoo ergeera. Waan baay'ee nama dhibu Ibroota boqonnaa 12 keessatti abbaan barreessaa Ibroota Waaqayyoon keenya abidda xab godhuudha. Xab godha jechuun battala libsuu ijaatti barbadeessee balleessa jechuudha. Xab godha jechuun ikkoo battala libsuu ijaatti kan hin argamne kan hin jirre taasisaa jechuudha. Sitti guddaa ta'uu danda'a amma rakkinni kee. Dhibeen kee sitti guddaa ta'uu danda'a. Haalatti keessa jirtu sitti ulfaataa ta'uu danda'a. Waaqayyo dhumnaan garuu xab jedhee barbada. Kottu gaafa darga kee mirgaa waamati itti yaaddaa dhufte abidda Waaqayyoon sirraa gubeera. Ganama kana jedhame afurri Waaqayyoon haa dhufaa jedhin. Qilleensichi gaafa dhufu jedhin. Hiyyuma narraa fuudhee sokkaa jedhin. Ganama kana jedhin. Waaqayyo abiddaan naa dhufaa jedhin. Inni tuulamee na rakkisee jedhin. Xab jedhee gubataa jedhin. Eewwan nama ne dubbate. Rakkina mana keerra tuulame, hiyyuma mana keerra tuulame, dhala keerra, zarii keerra, qomoo keerra abidda tokkichaan xab godhee barbadeesseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin xab godhee barbadeesseera. Galateeffadhu Waaqayyo rakkina sirraa gubeera. Waan baay'ee nama dhibu Waaqayyo abiddaan deebii laata. Abiddaan aarsaan fudhata. Abiddi milikkita mul'achuu Waaqayyooti. Milikkita aarsaa fudhachuu Waaqayyooti. Abiddi milikkita ittiin Waaqayyollee ijoollee isaa dibee kaasudha. Waan akka abidda wayii dhufee tokko isaan buufatedha miti. Amma macaafa moototaa keessatti mootota lammaffaa boqonnaa 17 irratti dubbistanii Eliyaastuu warra Ba'aaltuu rakkise biyya rakkisan. Hinuma rakkisan biyya. Hin joonjessan biyya. Hin raatessan biyya. Maal godhanii? Akka namni Waaqayyoon hin argine godhan. Akka namoonni Waaqa tolfamaatti sagadan godhan. Waaqa dhugaa akka isaan irraanfatan taasisan. Isa booda Eliyaas Waaqayyoof inaafeeti kottaa dhugaa kan baasu jira. Raajota keessan fudhadhaa kottaa ani immoo kophaa koon dhufaa Waaqayyoonni dhugaan kam akka ta'e sabni kun irraa beeku. Ergasii booda waa walii galan boolla gadi fageessinee qonnaa. Boolla gadi fageessinee qonnetti immoo bishaan guunnaa. Ilaala gaa boollicha keessa bishaantu jira. Bishaanicha irroo qoraan tarreessinee irra tuullaa. Qoraanicha irroo aarsaa gubamu cooma fuunee irra keenya. Isa booda abidda garuu ittiin qabsiisnuudhaan. Abidda ittiin qabsiisnu hin kadhannaa. Yeroo kadhannaa goonutti yoo siniif abiddi dhufe Waaqayyoon kan keessantu dhugaadha. Yoo Waaqayyoon keessan abidda erguu dide garuu inni Waaqa tolfamaadha. Gurra qaban naga'u, ija qaban argu. Kanaafii maal arraba qaban dubbatu sinan ajjeesaadha. Yoommoo Waaqayyo inni kan kootii abidda arge inni kan kootii dhugaadha. Yoo inni abidda erguudhaa baate immoo naqalaadha, nagurraadha. Konfideensii guddaa qaba gurbaan. Isa booda dursan sinii kennaadha. Eeyof raajota sobdoota warra Ba'aalitti sagadaniif dursa kenneef. Gara nama 450 dursa kenneef. Erga dursa kenneefi booda waareeti kaasaniidha. Amma waariitti. Amma waariitti. Waariitti kaasanii amma waariitti inuma iyyuu bariiti jechuudha. Waariin bariidha. Waareen immoo galgala. Inuma iyyuu yabaalluuf dhagayi abidda ergi Waaqarraa buusii abidda ennaan waan tokko isaan dhaga'uu didi. Of kukkutanii dhaga'uu didi. Maaltu jira? Mukatu dhufa. Muka hoo dhagaadha hoo Ba'aal. Isa booda gaafa galgala'u gara aarsaa galgalaatti yeroo dhi'uuf jedhutti stop jedhee qophaasaa hunda isheetiin. Stop! Dhaab! Maal? Jarabeen kan kooti. Amma immoo maqaa Waaqayyoo kootiin awwaama. Yoonni immoo dhufeedhe kan kootu dhugaadha. Kan keessan bakka awwaachuu hin dandeenyedhe. Of kukkuttaniis of qaltaniis dadhabdaniitu jedhe. Taa gadi jedhe. Gadi teessise hunda ishee. Achi bee dubbii masadii dubbate. Maal dubbate? Yaa Waaqayyoo jedhe. Ila Waaqa Abrahaam, Waaqa Siyaaq, Waaqa Yaaqoob akka taate waaqummaa kee ibsi jedhe. Tokko waaqummaa kee ibsi jedhe. Lama ani garbichi kee kun immoo fedha keetiin wantan gochaa jiru kan akkam gochaa jiru waamicha kee akkam qabu mul'isi jedhe. Sadi erga kana jedhe booda maal jedhe? Sabni as dhaabbatu kunis har'a si haa baru jedhe. Isuma dubbii kana sadan afaan keessaa baasu abiddi dhufee xab godhe wanticha. Makka diddiidiyaa kaafadhu harka kee waan tokkoon jedha. Waaqayyo ganama kana abiddaan sii mul'ata. Waaqayyo ganama kana abiddaan sii ilaata. Abiddichi sin dhufee bishaanicha gogsee qalmichas maal godhe? Hin gubee barbadees. Isa booda kee dhega naa qabaa hunda ishee qophaasa sobdoota 455 ergasii biyyi nagaa argate. Kot daggaamii xonqaayii budoota mandara keessa jiran
abiddaan gubee barbadeesseera. Warra ijoollee kee rakkisan, warra ikonoomii keessaa man asguuriidhaan warra si waa yaaddii qaba. Asguuriidhaan warra si hiyyoomsan ganama kana ibiddaan mandara keessaa ari'ee baaseera. Ari'ee baaseera. Ari'ee baaseera. Yadiinoota koo jedha dubada. Abiddi isinitti dhufaa jiraayidha. Dafaa mandara gadhiisaayidha. Amantee dubbadde yeroo tasii galtu abidda uffattee galta jawwee du'a. Xonqaayin baqatee ba'a. Budoonni baqatanii ba'u. Asmaayitoonni baqatanii ba'u. Arra namni tokko abidda uffattee galta. Abidda addaa uffattee galta. Raasii harka keellachuu isaat. Abidda sirratti dhangalaaseera. Arrabni kee dibamaa haa ta'u. Abidda uffachuun barbaadda. Sii chaappeseera. Sii chaappeseera. Zimeda harka raasaa abidda buufatam. Afaan haaraa gadhiifama. Riida rilava ila jalqabeera abiddichi. Elias ila Vatalava ibidda dhufe fuudhi maqaa Yesuusin afaan haaraan qabamee ture haa gadhiifamu. Dibati qabamee ture haa gadhiifamu. Humna uffadhaa baa Rokaseda Lagayas Iyadi Hallelujah jara Toko Lama Sanuma Arraba kee abidda taasiseera. Tonqaa irratti abidda si taasiseera. Yes. Kanarraa kan kaase maal jedhe abbaan barreessaa Ibroota Waaqayyoon keenya abidda xab godhuudha jedhe. Salphaa miti Waaqni keenya jedhe. Xab qoraanichas qalmichas bishaanichas gogsee xab godhee balleesse. Isa booda Eliyaas kiisii isaa keessa harka kaa'ateeti akka koo kanatti tokkoon ishee akka hin baaneedha. Sabni immoo dhaabbatanii taasisabaa jiru. Daanyaa ta'anii jiru sabni immoo. Mi'arra adda baafannaa isa kamtu dhugaadha. Kan Eliyaas moo kan raajota ba'an hin ilaalladhanii ta'u. Naannaanii eegu sabni immoo. Yasabaa Israa'el abeet tokkoon ishee akka hin baane sobdoonni kun hin qaban kan hunda ishee achumatti rashan. Waama si rakkise har'a waldaa kanatti rashaneera. Maalaadaa yaabaa. Maaltu akkati Waaqayyoof hin hojjenne si taasise? Maaltu akkati ikonomiidhaan bireek siruun arganne si taasise? Dhugaan sitti hima daangaan hin cabaa ati cabsitee baata. Eewni milkaa'uu barbaadu. Lallabatarra lallabde baajeta milkaa'ina fudhateera dhaba. Arraa kaasii harki kee duwwaan ta'in. Waaqayyo irraa kaasii harka namaa sin ilaalchisin. Gooftaan harka namaa sin kajeelchisin. Fuudhisii chaappeseera. Ameen. Galata baay'isaa gooftaaf. Hallelujah. Kanaaf edeen inni gaafa dhufu bishaan bichaan sin cuubamiti jedhe bishaan qofaan sin cuubamiti akka koo jedhe. Han bishaanuma keessa sin kaa'in akka inni isinitti mul'atuuf geddarachuu yaada garaa keessanii akka mul'istaniif sin gadhiisa. Inni gaafa dhufu edeen hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan sin cuubaa jedhe. Dinqi kunoo ibiddaan sin cuubaa jedhe. Abiddicha waan lama immoo harkaa qabaa jedhe. Oobdii isaa keessatti eessatti oobdii isaa keessatti immoo waan lama harkaa qabaa jedhe. Tokko hafarsaa gundoo isa ittiin hin gulaalan isa of harkaa qabaa jedhe. Ittiin qulqulleessaa jedhe. Isa sarraaf immoo galabaa immoo kan ittiin gubu abidda of harkaa qabaa jedhe. Kanaaf iyyoo jedhe inni addaa jedhe. Bal'ifadhu harka kee. Waan addaa fudhadhaati ba'a. Waan ollaan hin qabne fudhadhaa ba'a. Wanta biyyi hin qabne fudhadhaa ba'a. Inni hin fayyisaa jedhame inni hin fayyisa. Inni hin jiraachisa jedha. Inni hin jiraachisa. Inni hin oolchaa jedha. Inni hin of kalchas jedha. Hin oolchas. Hin oolchas. Hin of kalchas. Galateeffadhaa kaa dhaabadhaa kaa. Kaa miila keenyaan dhaabanna. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nugafa furan, Hallelujah. Sif sayana,
siwaaqeffanna garaa qullaa gaarummaan Waaqayyoo badhaadhummaan isaas baay'ee Waaqayyoo gaariidha golga amansiisaa Hallelujah 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 Dhugaaf hafuuraan siif saganna si waaqeffanna garaa qullaa harka mirgaa ol kaasaa Yesus gooftaadha jedhame sagalee guddaan dabali Yesus gooftaa gooftootaati jedhin Waaqa waaqotaati jedhin